الحمد لله رب العالمين دور درسو ربي أنا وياك نبهي كفاية أيات الدراسة تجعلن جديد أغاني إسرائيل كتاب أكاد بتشوف باي بنشوف دكتور أدرى درسو وين عندي كتاب أكاد وين إسرائيل أبي أسيب بيته بوتما حواسي في نبي جماعة كيسة جرودية حاجة جرودان أنيات بقصوت لكيسة كيو جراته نبي جماعة في بوتما حواس وانجل الكوا برك أسكال سجاه بيتوك يروح جبريسون ما هو ولا ليتو وارسان بتاعتون وارسان إيه نوام بيكو والنتيجة كيسة جرتا والنساني كيسة جرا غلطومي سينا إساني بربسيته إساني إساني لا نسلالا بوتما حواسي لينتو أن نبي جماعة غافي كيتا تك غافي كيتا كسومان أوكي وري كينيا كمان يجوا صدقان تينا ورتوك غمين كتيجودا يداني وري كتيجودا أكلي ساوني تامنا يبيع بوليتيكا سيفسد بيع بوليتيكا كنا أكلتي ولا أراسي روما في إسحاق ولا أراسي دندي يلا توما دقيقة إنساني رتي بتاني وفات أوريتان تاني كسب Gara gaafii jechuun gaafii rabsiisa. Assalamualaikum. Sagarati buju nakkan mogorin nu Davis. Borun rabbi nakkan mogorin ha Davis. Wani takitin. Wa kapsau nura wastau. Angkapi kia. Ko isi yero nakan ni mamadamin. Yero ko isi mali duwaton yero wa yero arganne wanya ngapatu fedu wanya amdesi su fedu wanti ko juru ifa managodi wanya njatu sabaken wala kabannu wal kabatan ala galan ilmatan ilmataju karafi eru hatau karabi tinatau karamar ratinatau jarakena nusre gari rafajira sofa gari rafajira ilmantenna nuran mazuntirti karagachi hundu ilmantenna awar sadisa nari chakana akka gole karadde bimudebu da watu rabu akka golu gora tan to lamapa jawar biyatin kali sinjanne hin kalamale hinta udatte kaga damata ke salfawdi delle endu hajalu dambe denne haga hajalu ndu e sanni oromo matanga chabe on kauda dabe inni sa haga daga chawcho kana fudu yonu arsau barban no jariti gachibi desa saniti delita ha ayole dambo aatu machi bonne sibrani just give me a second. Yeah, can I put you at the machine on me? Kaitiano po. Namni to quite using up in the way I can see up. I did I in a top of a day Oromia. Oromo. Can I put you? Namni what you have to put in mayo, but you want it. Oromo, I to buy a keg and il me ha fatto Dita, ayer vamos. La había chanca la había hacerlo, de la zona más yo lo que te trabajo ya lo tienes. Let's go. دقيقة تدريس أمين دقيقة يصير بالكتير My question is, where does your political views stand as of now? Because we're confused. Before you told us about Saddam and all that, and we were like,
and now you're more Ethiopian, I think. So I'm like, how are we gonna bridge that between Sabonuma and being Oromo and being Ethiopia one? So I'm gonna be confused. Okay, galatoma jecha. Gaariin kiyya dura Jawaariin kan gaafachuu barbaadu osoo mootummaan kun hadda dhufee qaamni aangoo to'atee biyya bulchuuf qophaa'ee jira akka Oromootti. Lama Jawaar abdii qabsoo karaa nagayaa irraa qabu ammas ni jira moo guutumaan guututti abdii irraa kutatee jira kan jedhu. Sadii ummata biyya keessa jiruuf yeroo ammaa kanatti maal dhaamtaa fi maal gochuu qabanii maal jettan jechuu barbaade. Afraffaa sochiin addaati godhaa jirtu kun akka dhuunfaa keetiitti immoo marii warra dhaaba keenya kan kaafa'oo waliin kan socho'amaa jirudha. Yoo akka dhuunfaatti ta'e miseensummaa kaafa'oo gadhiifteeti immoo osoma keessa jirtu kophaa kee socho'aa jirta. Galatoon daqiiqaa ofii irratti dhaabee namni maruu daqiiqaa takka bira tarina gaafii gaafatame immoo ittiin deebiin filis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to speak English to make clear my question. The only thing I'd like to know, anybody here just want me to know, what is the highest expectation for educated movement can be hoping, thinking to bring a change to Ethiopia, or as Ethiopia, that's fine, Oromo, Ethiopia, same thing, from English and Connect. Abdiin guddaan ati qabdu tanaan dura gaafii akkanallee si gaafadheen ture. Xiqqeen jalqaba raaguu gubbaatti ijaarree turre, wal ijaarree turre abdii qabnaa bakka tokko ni geenna jennee turre. Wanni sun abdii qeerrootiin cheenchiin dhufee ture, arginee ture. Haa ta'u yeroo ammaa kanatti sabbira dabarree ka du'ee ka awwaalame allaatti nyaatee baay'ee tokko ilma namaa kan yaaddessee ture. Haa ta'u ammatti abdii takka qabnettee turte abdiin sun xiqqoo nuun turte tarsiimoo akka qabdu sun akkaraa kanaatiin deemna ta'e hiriiruma kaleessatti deemna moo bifa haarawaan deemna waan jedhamu utuufan dubbate na gammachiisa. Galatoon daqiiqaa ofiitti fixee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokko yaada tokko ammoo gaafiidha. Gaafiin kiyya wanni lolaniin durii miidiyaa jette miidiyaan OMN akka inni ta'e nurra beekanullee argine waa'ee miidiyaa kana akkam yaadaatiin hin jirta lolli guddaan durii isan jette lolan miidiyaatti dhaabate moo maaliin OMN eegiyoo inni shira adda addaatiin waan tokko ta'e akka poolitikaatitti illee yoo ofuu hin dandeenye gootee waan miidiyaa maaliif hin jabeessine siin jedha. Yaadni tokko ammoo kan siin jedhu mataa kan keeti waan taate argite akkama nama du'ee boollaanutti baheeti asiin durallee of eegisiin jennaa waan jette amma argite of eegitii tana akka gaarii of eeydaa xalarraan duutu nama miliyoona 70 irraa duuta lubbuun abbaan hin eeyne waggaan eegdu jetti Oromoon akka gaarii of nu eegisiin jedha sun yaada tataanii wani guruu jedhanii reefu Colorado women's for the Johar jettanii sanqala akkanaanii bakka isteeta hundatti akka inni ilmeen nu argatu nu godha. Kabila baay'ee danda'a miccirraa gaafaman hidhaanitti nyaata siin jedhe san asitti gaafa hin nyaachiifna qopheessaa
ani gaafii qabu mootummaa kana fiduu fi baay'ee dadhabdee investigeeti mootummaa kun dhufu. Ammoo haga hidhaa baate namicha kana deebitee hin dubbifne. Maal dubbisuudha haga hidhaa baate. Wanni kun dhaalimmota kanaati lafatti fuulee hin beektaa namni si caalaa beekullee hin jiru. Garuu akka mana hidhaatii baate namicha kana deebitee hin dubbifne. Maal anillee mootummaan kun akka kufuuf deemu hin barbaadu karaa kanarratti si gargaara karaa kana godhu waan kana godhu jettee maatu hin gargaara. Tokko lammaffaan ammoo dadhabbinnuma namicha kanaa qofa haasaa irraa ammaa gadi bu'an. Jabina namicha kanaa hoo hagam beekte jabina namicha kanaa akkamiin maali irraa beekte. Hoggansa Oromoo jettanii gaaddisaa hoggansa Oromoo jettanii yeroo waliin qabdanii sanillee isin harkaa diigee balleesseera. Jabina isaa hoo maal beektaa sanirraa leetuun mantee bareeda. Gaafii lama qaba. Haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtuun haalli siyaasaa biyya sanii kan himamu gara dhabee jira. Fakkeenyaaf lammiileen nagaa bahanii dhabuu hin dandeenye olaantummaa seeraa kabajamaa hin jiru. Dinagdeen biyyattii gurguraa'ee biyyoonni mootummaa humnaa ol ta'e lammiileen of jiraachisuu dhabanii jiru. Hundaa ol waraanni biyyattii gaaga'ama hamaaf saaxilee jira. So mootummaa biyyaa bulchaa jirus ta'ee loltoonni daggalaa fi atis biyya kana haa baraaruun jedhaa jirti. Ati akka Jawaaritti biyya sana waldhabdee xaxaa kana keessaa baraaruuf tooftaan ati fayyadamaa jirtu maalidha? Warra PPT sirraa jedhaa jirtamoo mootummaan ce'umsaa dhaabbachuu qaba jettamoo filannoo hirmaattee haala sirreessuuf yaadda? Gaafiin lammaffaa kee ammoo kanumaa duraa gaafadhee wal qabata. Sunis jaalalli jibbii fuulduree biyya sanii ganaa kan harkatti kufti maqaa rabbiitiin. Amin. So gaafas caasaa mootummaa keessatti kaabinee fi siivil sarvintii yoo jedhamu jira. Irra caalaa keessumaa magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa hedduu keessa siivil sarvantii jiranii kan dantaan sabaa isaanii yaaddessuu miti yookaan irra hedduun isaanii iddaan gaafa ilaallu hidda Oromootiin ala so yeroo hedduu icciitii sirnaa dabarsanii kennuu fi biirokiraasii mootummaa garantaadhaan guddaa kan ta'an hedduudha. Kana fuudhaan kaabineen qofaan haalota sirreessuuf yaadamoo dargaggeessa Oromiyaa siistem keessa seensitee qophii haala durii taasisaa akka si'ee kan jajjabeessita. Walumaa galatti dargaggeessi hoggansa kee jalatti biyyatti tajaajiluu barbaadu gorsi yookaan dhaamsi deemaadha. Galatoomis jaalannaa waan sirriitus jaalata. Ammaatiin gahaa kanumarra dhaabnee yoo hiree jiraatteetti deebitanii deebii Jawaar deebisuu caqafnaa ulfaadha. Karoya bangke kawai Gutama fi Nadifa gaaftan wanni kitaaba kana barreesse tokko osoo jarri sun kana barreesse Gutamaan Nadiin Jaarraan Mul'isa Abbaa Gadaa Waaqa Guutuu Baaroo Tumsaa beekala ture Baaroo Dachaasaa kunuutti osoo fuuluma shantama nu barreessanii warra akka kiyya isaan booda dhaloota sadaffaarra dhufe kanaaf ni gaafate ture jechuudha. Kitaaba kana gara jalqabaarra ni gartan. Ani gara sabboonummaa gara qabsoo kan hin seene waa'ee jara kana dhaga'uudhaani. Anaa fi Guutamaan aanaa tokko keessa dhagan. Argeen beeku abbaa kee beekaa abbaan kee ijoollummaan dabree kanaaf akka isaanii ta'u goota qabaachuun ijoollee jalaalutti goota godha. Kanaaf seenaa isaanii warri beektan haa xiqqaattu haa guddattu waan xiqqoollee barreessuun barbaachisaadha. Ka gara saboota biraa jecha saba biraa tuqu jecha taaneen uummata dharrabsiidha. Kottee maaloo dhiyeessuun doongora haquu qaba. Waan namni siin jechuun barbaade namaan hin jedhina. Saba fedhessaa ta'u maqaa inni yaamuun yaama. Nu uummata guddaa jedhama. Uummata baalageen uummata kabajaa qabu. Uummata safuu qabu. Baalageen ormaan waan ribsitee jecha uummata guddaa tokko baalagee sirrii qixxeessuu qabu. Keessattuu ammoo har'a gaafa amna hedduu deemne mirga hedduu hooyyeeffanne biitinuu akka waan nuti bulchaa jirrutti himamtutti
afaan itti rabbiyyaan dubbatina waan akkasii. Yaadattanii miti maqaa biraan maqaan taane gaafa nuraa mana gamtaa akka dhukkubu. Waan nu dhukkubsu sababa biraatiin hin jeena. Ammallee irra hin deebi'a. Jaaratiin bilbilinaa maal jetti. Oromoof Amaarri rabbi wal biratti uume. Daangaa dheeraa wal keessaa qabna, seenaa dheeraa wal keessaa qabna, wal keessa qubannee jirra. Waggoota 100 walitti buunee jirra, wal falmaa qabna. Akkaataa seenaa itti hubannuuf yaadannu, akkaataa irraa foruu irratti garaagarummaa qabna. Garuu amma feete wal jibbina, amma feete qixxiisanna malee adda ba'uu hin dandeenye. Kanaaf nus hayyoonnii fi garoonni gama isaaniitis gama keenyattis gara jidduutti dhufanii wal hubannaa sossobbii abii godhatanii miti. Balaan hamaan biyya sanatti abii fide uummata Amaaraa keessattuu humnoota siyaasaa Amaaraa dogongorsu. Waadaa biyya saniif hin taane fi hin danda'amne waadaa galee. Booda jala garagalee immoo lola isaa wajjin seene. Nuti hin kijibu uummata kana. Uummata biyyoota sanii kijibuu hin qabu. Jibbuus hin qabu, kijibuus hin qabu. Nu waan barbaadu qabna, isaan waan nu barbaadan jira. San waliin mari'atu. Siyaasa sabaa jibbanii amma siyaasa sabaa gaggeessaa jira. Jijjiirama biyya sanii dhufe waddaa jira. Sabboonummaan siyaasaan isaanii guddaa nama deemamu sabboonummaa Amaaraati. Kanaaf ilaalcha goggogaa durii keessaa isaanis nuti ta'uu qabna jechuudha. Yookaan balaa hamaatu nu hundatti dhufa. Lolli hamaa nama waramaa jiru naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaatitti. Tokko mo'atee tokko hin danda'amu mo'atuu akkasii. Kanaaf nuti akka hooggansa Oromootitti ejjennoo qabna. Biyya nu hundaaf taatu jaaruu qabna jennee yaadna. Isaan keessaayis ilaalcha akkasii kan qabu dubda. Rakkoon maali? Abii nama halaqaa jedhuun malee nama sii jedhuu hari nama illee namoota fakkeenya namoonni akka gattuu warra federaalizimii fudhatan turan. Warra isaan keessaa raashinaal ta'e ari'ee balleessee maal godhe dargaggeessa arsee bosonatti naqe. Siyaasaan biyya sanii bosona keessaa boo qabdi. Oromiyaatti haa taatu, Tigraayitti haa taatu. Kun isa reyaalitii dirqamaa kana sooshaal miidiyaa irratti illee hoggaa haasoftan jechaa fi ilaalcha Oromoo madaa naamusaan dhiyeessuun dirqama barbaachisaa jechuudha. Ummaan kan kaasan namni keenya kana maraan dhumaa jira. Humna hidhate kan mootummaatis kan bosonaatis dhumaa jira kun dhuga. Kun dhuga. Kuni waan waakkatamu miti. Kana waan tuni. Kana ka fide Abiyyi mul'ini xiqqaan naannoo isaa jiru siyaasa Oromootis hubachuu dadhabuurra. Siyaasa Itoophiyaatiif addunyaa hubachuu dadhabuurra. Hubachuunis ta'ee dhabuurra dhaga'e. Dirree siyaasaa dhiphisanii ijoollee kalee dhiibumtee caccabtee aangooti isaan baafte gaafa Hacaaluu ajjeefame nu hidhamu. Cinaa hidhanii cinaa miidhanii bosona galchan. Kanaaf falli jiru maali? Sababa ijoollee kana bosona galchee furuudha. Naannoo lachuutu naannoo Amaaraattis, naannoo Oromiyaattis, naannoo biraattis. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggansa siyaasaa akka deemu gochuudha.